raadiyoo burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromooti. Raadiyoon burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa 3 jechuunis gaafa kibxataa, jumaataa fi dilbata akka lakkoofsa Oromiyaatti sa'aatii 6 PM yookiin akka lakkoofsa Westerniitti sa'aa 12 PM'tti tamsaasa kallattiin waan isin biraan geenyuuf ilmaan Oromoo addunyaa mara keessa jirtan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kana malees tamsaasa kallattii keenyaan alatti karaa toora YouTube eejensii tajaajila burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiinis nu argachuu dandeessu. Eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoorraa. Jaallan jajjaboo ciccimoo fi cichoon martinuu akkam jirtu. Nagaan koo gobla yaadannoo waggaa 19ffaa keessa buutee bakka jirtanitti isinirra haa jiraattu. Ekeraan wareegamtoota marsee isin haa tiksu. Kaayyoon gootota kiyyoo isin jalaa haa ciru. Baga geessan baga geenye. Itti aansun aantummaa fi abbummaa kaayyoo wareegamtoota ifatti mirkaneessuuf murtoo fi kutannoo nurraa eegamu irratti yaada koo ibsuun barbaada. Fincilli diddaa gabrummaa hojii warraaqsa hawaasummaa injifannoodhaan gara fincila xumura gabrummaatti saffisaan tarkaanfate ta'uun isaa falmisiisaa miti. Dabalataan hunda keenyaaf ifa ta'ee nuuf galuu baatus bara 2018 irraa kaasee gara fincila maayii gabrummaatti ol guddachuun isaa ija warraaqaa agartuu qabsaa'aa fi mul'ata gaggeessitootaa keessatti calaqqee milkaa'inaan ta'ee jira yoon jedhee dhugaa adda kallacharraa anga'aa jiru ta'uu isaa mamii hin qabu. Dhumarratti qabxii ijoo irratti xiyyeeffachuuf hanqina ta'aa natti mul'ate. Aantummaa adeemsa sadarkaaleen guddina qabsoo keessa dabre mirkaneessuudhaan abbummaa keenya firaa fi alagaatti agarsiisuu irratti qabnu irratti xiyyeeffadha. Fincila diddaa gabrummaa, fincila xumura gabrummaa fi fincila maayii gabrummaa gahee kana murni fakkaattuun aantummaa fi abbummaa itti hin qabne saamicha injifannoo taasisaa jiran aantummaa fi abbummaa abbaan dhimmaa ibsachuu hapqateen ta'eef dhimma ijoo adeemsa fuuldura keessatti irratti xiyyeeffachuu qabnu ta'uu isin yaadachiisuun fedha. Yaanni maa irratti qabu murna fakkaattuu saamtuu injifannoo aantummaa hin qabneen abbummaa hin malle fudhachuuf ijibbaatatti jirtu tuffannee ilaaluu dhiisnee tattaanfii seerawaa fi tartiibawaa ta'e kan aantummaa fi abbummaa heeraa fi seera itti qabnuun ifatti dubbanne saamicha injifannoo fakkaattonni itti jiran maseensuu, hongeessuu fi qucarsinee buqqisuu irratti hanqina qabnu fooyyeffachuu akka qabnu dhaamsa dhaamsituu dhibee keessaa taatu dabarseen yaada koo goolaba. Fayyaanaa ta'a injifannoon uummata Oromoof. Warra gubattee argee warra gabrummaa
Fatee wareegee harka tokko taatanii yoo walii galtanii wallobummaa fi walqixxummaa akkasiin argatanii dammaqaa gurmaawaa gubbaa garjalatti ha'uun barbaachise akka nam tokkootti. Waan badee barbaada yeroon isaa ga'ee jira. Waraabessi guyyaan Yuusuutti ka'ee jira. Iyyaa fadhaa walitti dirmadhaa. Waan badee barbaada yeroon isaa ga'ee jira. Waraabessi guyyaan Yuusuutti ka'ee jira. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoo Burqaa Oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti ilaalchisuun har'a keessummaa qabna. Hanga xumuraatti nu faana bu'aa Anurdii Sabaati. Jaalgobbine baga nagaatiin gara raadiyoo Burqaa Oduutti nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdanii galatoomaa sinillee. Ayyee maqaa keessanii fi ga'ee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee keessatti qabdanii nu ibsaati. Dhaggeeffattoota raadiyoo Burqaa Oduutiin wal baraa. Tole galatoomaa. Maqaan koo Gobbinee Kitaabaan jedhama. Gaheen koo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa dhufaa idileetti waajjira dhimmoota siviilii waliigalaa jalatti qindeessituu damee qindoomina siviilii sadarkaa giddu galeessaati. Hayyee itti dabaluudhaanis egaa akka dhaggeeffattoota keenyaatiif ifa tahutti ergamaa fi mul'ata jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti ifa nuu godhaa. Tole galatoomaa. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifaatti innisaa akeeka waboo durii akeeka jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ka duriitti deebi'ee sansattaa fi naamusa isaa eeggatee mul'annisaa kaayyoonsaa uummata Oromoo sabaa fi sablammii bilisoomsuu birmadoomsuudha. Mee maqaa marraati yommuu eegallu jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee jechuumtiyyuu maal jechuudha? Ifatti jechuun kun maaliif barbaachise? Waboon ifatti hin taane jira moo? Mee gaaffilee sadan kanneen walitti qabaatii nuuf deebisa. Tole ifatti jechuuni jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo ifaatti jechuun dhimma waraanaa keessatti waan godhame keessatti ifatti bahee abbummaadhaan qabsootaa sana jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuun suni abbummaa argisiisa. Ifatti jechuun suni isa kana. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hundeessuun immoo maaliif barbaachisee jettusin? Kuni waan ni barbaachisee fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fakkaattii waboo ta'anii maqaa waraana bilisummaa Oromoo moggaafachuudhaan bifa adda addaatiin naamusas cabsanii waboo fakkaatanii maqaa wabootiin yakka uummata Oromoo irratti yakka saba irratti yakka kan dalagan sana isa sana sirna qabsiisuudhaaf jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo seerasaa akeekasaa duriitti waboo sirna qabeessa waboo duriitti deebisuudhaaf kan adda baafachuudhaan mooraa to'achuudhaan waraana bilisummaa Oromoo isa nagaa isa qulqulluu isa uummata Oromootiif qabsaa'u sanatti isa ijaaruudhaan diina qabsoo Oromoo kan mooraa Oromoo keessa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee jeequmsaa fi uummata Oromoo irratti rakkoo fidu sana to'annaadhaaf jaarmiyaan kun immoo ifatti of labsee ifatti dhaabbatee jechuudha. Ayyee kanneen amma diina ittiin jettan kana warra seera maleeyyii jettan kanarratti jaarmiyaan kun erga hundaa'e kaasee tarkaanfii fudhate qabammoo akkamittiinidha kan inni sirreessaa jiru? Kana to'annaadhaan zooniilee qabu keessatti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee caasaasaa diriirsuudhaan bakka jirutti kan uummata irratti dalagu uummata keessa deemuudhaan zooniilee hundumatti caasaasaa akeekasaa diriirsee to'annaan kun ta'ee agammaa dhuunfatamee yoo dhibbaa dhibbatti dhuunfatameellee ta'uu baatu kan akka duraa sana baroota baatii salgan as
dhufan kana keessa xiqqaate waggaatti deemaa jira. Tanaa kaasee akka duraanii sana waboo fakkaatanii kan uummata Oromoo miidhaa jiran hin jiranii akkasitti to'ateera jechuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo biyya alaa qabsoo hidhannoo fi qabsoo karaa nagaa keessatti qoonni isaan qabaachuu qaban maali? Garaagarummaan qabsoo karaa nagaa fi qabsoo gama hidhannootiin geggeeffamu gidduu jiru immoo maalidha jettusin? Kun uummanni Oromoo biyya alaa jiru waan haaraa miti. Kun jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ijaaramee gadi ba'uun waboodhuma duriiti. Qabsoo hidhannoo qabsoo nagaa kan jedhu durumayyuu jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo filmaata dhabnaan qabsoo hidhannoo seenee qabsoon hidhannoos immoo barbaachisaadha waan ta'eef siyaasaatti hidhannoon akka hidhannootti waliin deema waan ta'eef uummanni biyya alaa jiru kan inni gargaaruu qabu akkuma duriitti akeekuma isaa duriitti waan addaa hin jiru. Isuma waraana isaa gargaaree jaarmiyaasaa isa karaa siyaasaa deemus isa karaa hidhannoo deemus karaa hundumaa uummanni Oromoo bira dhaabbatee waraana isaa jabeeffatee waraana isaa gargaaruutu isarra jira. Gabrummaa baroota dheeraa irra turan kana ijaaramee waraana isaa gargaaree jaarmiyaa isaa gargaaree wal qabatee harka tokkoon ciminaan yoo deeme gaariidhaan jedha. Ayyee qabsoo karaa nagaa jedhamu keessatti qabsoon hidhannoo lagatamuu qaba. Akkasumallee qabsoo hidhannoo keessatti qabsoon karaa nagaa immoo balfamuu qaba. Mee gaaffilee kanneen irratti ibsanuu kenna. Qabsoon karaa nagaa balfamuu hin qabu. Qabsoon bifa kamiinuun deema. Karaa nagaas deemuu danda'a, karaa hidhannoos deemuu danda'a. Hidhannoon yoo hin jiraanne immoo qabsoon sun iyyuu bakka hin ga'u. Karaa nagaas immoo taanaan qabsoon karaa nagaa hin balfamuu hin qabu. Siyaasa dalagama, dippiloomaasii dalagama. Kanaafuu addunyaan kan ittiin deemaa jirtu karaa nagaas karaa hidhannoos ta'a. Filmaata dhabnaan karaa hidhannoo ta'e malee garuu karaa nagaa kun balfatamuu hin qabu. Qabsoon karaa nagaa hin balfatamullee balfatamuu hin qabu. Hidhannoonis hin jiraata, karaa nagaas hin jiraata. Yeroo baay'ee qabsoo karaa nagaatti namoonni gariin Oromiyaa keessaatii itti amananii sababni isaa immoo kanneen qabsoo karaa nagaa geggeessan fakkeenyadhaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo bara 2018 gara biyyaatti galanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa turaniitu achi keessatti kan amma gammaa hidhamanii jiran illee hin jiru. Kan hidhamanii ba'an illee hin jiru. Sababa kanaarraan kan ka'e gariin namaa qabsoo karaa nagaatti akka hin amannedha kan isaan kaasan. Kuni waan qabsoon fideedha. Qabsoon lubbuu haga wareegama lubbuutti kaayyoodhaaf qabsoodhaaf kan dalagani. Kana kan godhe sirna biyya sana keessa jiru bulchiinsa mootummaa sanaa kan fide malee qabsoon karaa nagaa hin balfatamu. Isa kanaaf immoo jaarmiyaan bilisummaa Oromoo ta'ee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee ni jiraata. Yoomillee isa qabsoo karaa nagaa kana balaaleffachuurra qabsoo kana jalatti hiriiranii karaa hidhannootiin isa hidhatee qabsaa'aa jiru gargaara. Jaarmiyaa siyaasaa dippiloomaasii gargaara ijaaruu malee qabsoon karaa nagaa hin balaaleffatamu. Qabsoo addi bilisummaa Oromoo gaggeessu keessaallee tokko akka ilaalcha kootti galma ga'ee kan jedhamu tokko jira. Maalinnis akeeka jaarmiyaa keessatti qabsoo uummata Oromootiin gahuudha kan jedhu. Kanaaf uummata Oromoo keessa seeneera qabsoonni. Uummanni Oromoo immoo jabaatee karaa nagaatiinis karaa hidhannootiinis aga akeekni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo ABO bakka ga'utti qabsaa'uu qaba malee kana balfachuu hin qabu. Kanatti amanuu dhiisuu hin qabuun jedhan. Hayyee jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii guyyaa gaafa of labsee eegalee gita hojii garaagaraa irratti humna namaa ramaduu fuula arata miidiyaa eejensii burqaa oduu irratti ufoomsamuun haala kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'atee hin beekamnedha. Kanarraa maaltu hubatama? Maaliif barbaachise akkasiin ramadamuun kun?
wanti irraa hubatamu tokko guddina qabsoo guddina jaarmiyaa tokko tartiibsiisaa jechuudha. Jaarmiyaan tokko guddatee sadarkaa kamirra jira, qabsoon hidhannoo guddatee sadarkaa kamirra jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Caasaa jaarmiyaa keessatti duriyyuu ni jira, garuu erga qabsoon kun biyya keessatti seenee ifatti of labsuudhaa fi ifatti guddina qabsoo kana bakka inni gahe mul'isaa guddina qabsooti. Jaalgobbine gara jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idileetti kan dabalamtan akkamiin immoo isintu hundeesse? Ani hundeessine garuu kanuma hundeeffametti dabalamee jaarmiyaan kam akkuma qabsoo keessatti ijaarsi jiru qabsoon gaggeeffamu keessatti ijaarsatu jira, nama ijaaruu jira, namatti himuu jira, caasaadha. Kanaaf akka waan kana keessatti hirmaadhu naaf hirameen keessatti hirmaadhu. Ayyee erga keessatti hirmaachuu eegaltaniiti hirmaannaan uummata Oromoo achi keessatti qabu maal fakkaata, akkamitti ilaaltu? Egaa kun ijaarsuma gubbaa jira. Hirmaannaan hawaasni Oromoo qabu baay'ee waan kanarraa gammachuu qaba. Maaliif jennaan burjaajii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumamerraan kan ta'e akeeka waboo duudhinnaa maqaasaa dhaga'anii fi akkaataan jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifaa idilee akkatti inni caasaa isaa diriirsee fi naamusaa fi sansakkaa inni qabu isa durii waboo durii waan ta'eef uummanni Oromoo abdiidhaan eeggataa jira. Kanaaf abdii guddoo fi gammachuu guddoodhaan simateera. Walumaa gala abdii guddaadhaan simatee eeggataa jira hundaafuu. Gama biraan jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti hidhata adda bilisummaa Oromoo qaba jettuusin? Kana jechuun jaarmiyaan qabsoon akkatti gaggeeffamu jaarmiyaa siyaasaa fi hidhannoodha. Siyaasaa fi hidhannoo jechuudha. Kanaaf akeeka waraana durii jechuun waraanni durii akka bulutti jaarmiyaan siyaasaas akka bulutti yoomumayyuu adda walirraa wanti bahame hin jiru. Siyaasaa fi hidhannootu gaggeeffama. Kanaaf akeekaa fi kaayyoo naamusa sansakkaa heeraa fi seera jaarmiyaa siyaasaa jalatti waan buluuf kanaaf akkasitti akeeka waboo durii waan ta'e kanatu walitti qabama. Dhimmoota hojimaata jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti milkeessuu fi hanga ammaatti waan itti milkooftan jira laata? Waan itti milkoofne aga yaadame olittis yoo ta'uu baate inni tokko guddina qabsoo keenyaa akkaataa adeemsasaa, akkaataa diriirsuu caasaasaa, akkaataa waan hundumtuu wal simatee qabsoon biyya keessaa fi qabsoon biyya alaa wal simatee inni kun bu'aasa tokko. Inni lammataa immoo burjaajii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii uummata Oromoo irratti rakkoo uumanii miidhaa uumaa jiranii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessaa kan deeman isa kana to'achuudhaan biyya keessatti kallattiidhumaan diina waliin yoo ta'e malee waboo fakkaatee uummata Oromoo irratti miidhaa gaggeessaa turu dhaabbateera. Inni kun bu'aa argame keessaa isa lammataati jechuudha. Walumaa gala kan argameera. Hawaasa Oromoo uummata Oromoo keessaati yeroo baay'ee komiin ka'u saamichi kan akka nama qabanii maallaqa gaafachuu fi wanti garaagaraa hin mul'ata. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattii kuni akkamittiin wanta sanarraati walaba ta'uu danda'a? Innis badii akka kanaa kan kanaan uummata Oromoo irratti hojjetame kana yoo hojjete akkamitti sirreessuuf qophii taatanii jirtu isin? Walumaa gala badii kana raawwachuu akka dhaabbatuuf jaarmiyaan kun jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti idilee ijaaramee as bahe. Jaarmiyaan kun miidhaa uummata Oromoo irra jiru miidhaa waraana fakkaatanii uummata Oromoo dahaa turan sanaan qisuudhaaf as bahee jira. Kun immoo akeeka waboo durii, waboon durii seeraa fi heera naamusa sansakkaa eeggatee hawaasa Oromoof bakka bu'aa ta'ee bakka isaa bu'eetu hawaasa Oromootiif lubbuusaa jijjiirraa hin qabne kenna malee hawaasa Oromoo irratti shira hin dalagu hin dalagnes fuulduraafis immoo akeekti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti akeekni isaa mul'anni isaa
uummanni Oromoo galmasaa gahuudha malee hin godhu. Kanarratti qisuudhaaf ijaarame. Mee gara fuula duraa fi karoora hojii lafaa qabdu haala yeroo ammaa jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifattiirra jiru uummata Oromootiif ibsaa. Karoora kaawwannee ni qabna. Karoora keenya gubbaarratti nuyi qabsoo kana galmaan gahuudhaaf jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ifatti caasaa isaa diriirsee ijaarata akkuma sirna tokko biyyi tokko itti bultutti caasaa isaa waajjiraalee karaa waajjira sibiilii waajjira waraanaa kana keessatti kan sirni biyyi tokko ittiin bultu diriirsee uummata isaa keessatti babal'isee ijaarsarra jira waan ta'eef karoorri nuti qabnu ijaarsarra jirra. Keessaa alaan qabsoo wal qabatee deema. Duriirraa kan adda godhu akkuma dura fi heeree biyya keessaa fi biyya alaatii wal qabatee deema. Karaa hedduudhaan hojjetamaa jira. Eega jaarmiyaan kun hundeeffameeti eegalee akka gufuu qabsootti kan isin kaastan jira wanti isin mudate hanqinas ta'u. Kana keessatti yeroo tokko hanqinni kan jiru haala quunnamtiitiin akkaataa jalqabametti akkaataa ijaarame sanatti kan biyya keessaa fi kan biyya alaa yeroo adda addaa wal quunnamuu dhabuudhaan kaduraarraa atiyyuu dura kaastee jirtaa caasaa kana keessatti jechuun namtillee kun waan aanaa dhufe miti kanuma jaarmiyaa siyaasaa baa'oo keessatti kan hojjetamaa jirudha. Haa ta'u malee ifaa kallattiidhaan akkasitti sirni kun diriiree uummata bira galee ijaaramaa hin turre amma immoo sanaan xiqqoo konneekshiniin yeroo dhabamu walanqattee itoo jaarmiyaan kun ijaaramee bakka hin gahiin sanarraa walirraa xiqqoo ishii turuu fi gaaffiin jidduu jiraachuun sun akka hanqina tokkooti. Deebi'ee immoo suni darbeera hanqinni sun immoo amma guutamaa jira. Quunnamtiin caasaan akkuma jirutti deebi'ee haala jabaataadhaan ijaaramaa jira. Hanqinni ni jira. Hanqinni sun immoo furmaata argateera. Yeroo ammaa kana furmaata argatee sochii gaariirra jira. Hayyee gaaffii koo gara xumuraatti geessaan jira. Waan abaa'oo waboo jedhamee himamaa jiru irratti waan nuuf ibsitan jira jaalgobbine. Jaalorji gaaffii kanallee kan dubbachuu baadhee gaariidha. Garuu immoo dana gaafattee deebiidhuma argachuu qabaa. Durumaan dursaa jalqabarratti abaa'oo waboo kan jedhuyyuu maquma kanayyuu uummanni Oromootiin fudhannee waraannis kan hubatee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee hin fudhannee. Kanaaf abaa'oo waboo kan jedhu diiggaa qabsoo Oromoo keessatti mooraa keessatti diiggaa uumee uummata Oromoo qabsoo kan gargaaru abduus godhee walumaa gala miidhaa uummata keenya keessatti uumameef seeraa fi heerri yoo jiraate seenaan illeen gaafata. Abaa'oo waboon baay'ee uummata Oromoo irratti daba dalagee shira dalagee bilisummaa Oromoo irratti shira dalagee miseensota dhaabaa haalee qabsaa'ota dhaabaa haalee walumaa gala abduus godhee jechuudha uummata Oromoo. Ta'a abidda dhaleedha. Kana yeroon jedhu gochaa asirraa godhameedha. Ta'a abidda dhaleeyoon jedhu arraabuudhaaf hin gubaa dhiisuudhaaf immoo hilmoodha. Waraanni bilisummaa Oromoo maqaan isaa waliigalaa tokkuma. Kanaaf waraanni keenya uummanni Oromoo waraana isaan jaalataa. Biyyi tokko waraana malee eessallee gahuu hin dandeessu. Waraanni biyya eegaa, saba eegaa. Kanaaf hubannaa dhabarraan waan kana keessattis yoo seename jaarmiyaa siyaasaa guddaa kanaan ala bakki dhaqamus hin jiru, bakki godhamus hin jiru, galmas hin gahamu waan ta'eef dhaabbileen siyaasaa kanaan dura hedduun isaanii dhaabbataniiru. Kan bakka isaatti hafe jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo malee hin agarre. Hundumtuun dhaabbataa hin kufaa. Isa kana dogongora isaaniirraa deebi'anii akeeka waboo duriitti uummanni Oromoo isaan jaalatutti eessallee hin dhadhee maqaa wabootii akeeka lafa kaa'an kana dhiisanii maqaa abaa'oo waboo dhiisanii akeeka waboo durii jedhanii gara sanatti of deebisanii gara
jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa hifaat taa'anii walitti dubbatanii rakkoo uumame kanarraa gara dhiifama walii gochuutti godhanii gara sanatti deebi'anii jijjiirraa hin qabne kennaafii turan kana waboo ta'anii gara waboo sansakkaa naamuta isa durii sanatti haa deebi'aniin jedha. Ayyee Jaal Gobbinee maayirratti uummata Oromoo maraatiif dhaamsa dhaabdan yoo qabaattan? Galatoome ani uummata Oromoo maraaf waan ani dhaamu Oromoon tokko Oromiyaanis tokko afaan Oromoos tokko biyyi Oromoos tokko kanaaf Oromoo wanti sabaatu ijaaramuudha jaarmiyaa isaa jala deemuudha saba ijaarame gabrummaa keessaa baha mee uummata Oromoo nutti haa dhagaamu dhumaatiin waggaa 5 as dhumaatiin Oromoo duuta Oromoo waan haaraa miti. Haa ta'uuti hanga waggaa 5 as ta'e kana han ilmoo namaarratti kan dhaloota keenya dhalanne miti duuba keenyarraa seenaa barannerraa seenaa Oromoo keessa mootummaan dhufaa darbaanuma miidhaa uummata Oromoo uummanni Oromoo numa du'aa numa fannifamaa garuu gochaa waggaa 5 asii kan addaa waan ta'eef suni nutti dhagahamee wanti nutti gochuu qabnu uummanni Oromoo jaarmiyaa isaa jala hiriiree waraana isaa jabeeffatee bakka nagaa inni jiru Oromoo taa'u keessumatti ani warra biyya keessaa miti uummata Oromoo biyya alaatiif kan ani dhaamu bakka nagaa jiraannee bakka nagaadhaan baanee gallee wanti nurraa eegamu dinagdeedha lubbuu keenya kenninu. Dinagdeedhaan waraana keenya bira dhaabbachuu jaarmiyaa keenya bira dhaabbachuu akka sabaatti immoo wal ijaaruu jaarmiyaa jala hiriiruu kan dhaamanii uummata Oromoo biyya alaa jiru. Jaal Gobbinee kitaabaa guyyaa har'aa yeroo keessan fudhattanii haala jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa idilee ifatti ilaalchisuun ibsa bal'aa waan nu laattaniif maqaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoo Burqaa Oduutiin galatoomaa isiniin jenna. Bulleessita ankooti jabutee daakeen bulleessine maana deessita alama malee kaayoo sinneessine ma bulleessita ankooti jabutee daakeen bulleessine maana deessita alama malee kaayoo sinneessine se'iidha malee miti dubbiin akkati yaadde nanni bindame nakan kee norma gargaarte emilkaa'u jira taatee kan gidduu nyaatuun sifaa'u hin dhiisu maaddii ulfina qabu kana ormaaf laannee maaliif bullaa gabu garaa lama maaliif bullaa gabu ormi nyaata maaliif bullaa gabu garaa beela maaliif bullaa gabu ormi nyaata maaliif bullaa gabu nas fakkaate sis fakkaacha addanuu baasuuf kan oolu itti yaade dhufee yeroon bira ga'uun oolu farda kan keenya taphatoon kaachisanii durnool beekna wal wallaalchisanii farda kan keenya taphatoon kaachisanii durnool beekna wal wallaalchisanii. Naftu sinega guyyaa dhuftu si beeka kalloo koo maaloo guyyaa dhuftu si beeka lalgaa disee koo guyyaa dhuftu si beeka kalloo koo maaloo guyyaa dhuftu si beeka lalgaa disee koo guyyaa dhuftu si beeka.
jechuudha. Milkaa'u jira taatee kan ogeedduu nyaatuun si faa'u. Hin dhiisu maaddii ulfina qabu. Kana ormaaf laannee maaliif bullaa gabu? Garaa lama maaliif bullaa gabu? Ormi nyaata maaliif bullaa gabu? Garaa beela maaliif bullaa gabu? Ormi nyaata maaliif bullaa gabu? Chiraadini nusakaale ofirraa baasnaa malaani. Somnis yoogaa iddoodhaalee tokkummoo aduufaanii. Farda kan keenya taphattoon kaachisanii durnool beeknaa wal wallaalchisanii. Farda kan keenya taphattoon kaachisanii durnool beeknaa wal wallaalchisanii. Ruvoo komaaloo ruvaa rubeekoo. Bubbeela obsee wallaalaa koos gorsee icciitii koos dhoksee akka keenyas tiksee atuun haftu sin eegaa